Harka fuuni akkam jirtu daawwattoota SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa dursaan gafoota oduu. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haala yaaddeessaa keessa jiru jedhame. Gareeleen finciltootaa 9 bulchiinsa ministeera muummee Ahmed kuffisuuf qindoomina uumuufi jedhame. Manni maree nageenya UN dhimma Itoophiyaa irratti akka wal gahu gaafatame. Soomaaliyaan qondaalli gamtaa Afrikaa biyyattii gadi dhiisee akka bahu gaafatte. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu Rahmat Siraajii amma oduu bal'inaan. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haala yaaddeessaa keessa jiraachuun ibsame. Hooggantoonni fi qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kanneen mana hidhaa galaan kaampii waraanaa jiran bakka tokko waliin turan amma kophaatti baafamanii mana tokko raabsamuu isaanii odeessi maatii hidhamtootaa irraa ba'anii foomsa. Hooggansi mana hidhaa mooraa hidhamtoonni keessa jiran kana deemuu erga dhiisee torban 2 darbuusaa maatiin himanii jiru. Kana malees poolisoonni kanneen mooraa mana hidhaa kana eegaa turanii fi dhimma hidhamtoota kanaa gaafataa turan bakka sanaa jijjiiramanii poolisoota birootiin bakka buufamanii jiru jedhan. Hooggantoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kunneen mana hidhaa buufata poolisii Galaanirraa gara kaampii waraana kanaatti erga jijjiiramanii baatii 2 ta'ee jira. Ergasii maatiin hidhamtootaa fi firri isaanii achitti deemanii dubbisuu waan hin dandeenyeef wantoota isaan barbaachisan maatiirraa argachaa akka hin jirres beekamee jira. Hidhamtoonni kunneen hedduun isaanii dhibee adda addaaf saaxilamanii dararaa argaa turuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oduma wal fakkaatuun hooggantoonni KFO Qaallittii jiranis haala kanaan duraa irraa adda ta'een waraanaan eeggamaa jiran jedhame. Akka odeessi arganne ibsutti mooraan mana hidhaa Qaallittii humna waraana Eertiraatiin eeggamaa jira jedha. Nageellee Booranaa Liibanitti barattoonni haala hamtuu keessa jiraachuun beekame. Nageellee Booranaatti rakkoo nageenyaatiif hongeetiin uummanni buqqa'uun isaanii yaadatama. Buqqaatii kan hordofee barattoonni manneen barnoota garaagaraa barachaa turan Liiban Golbaa fi Diidaatti haala baruuf barsiisuu irra kan harcan yoo ta'u, aanaalee Gumii Eldalloo fi Liiban keessaa buqqa'uun yeroo ammaa addatti barattoonni aanaa Gumii Eldalloo manneen barnoota magaalaa Nageellee Booranaatti qoqqoodamuun barsiisonni magaalaa Nageellee Booranaatti waliin rakkachaa jiraachuun dhagahame. Barattoonni kunneen yeroof haala rakkisaa keessatti barachaa akka jiran odeeffannee jirra. Maddi rakkoo barattoota kanneenis sababa buqqa'insaatiin magaalaa Nageellee Booranaatti bakka bultii mijaa'aa fi iddoo itti baratan gahaa dhabuu, deeggarsa maatii fi qaama biraa argachuu dhiisuu fi akkasumas dhibbachuu gola barnootaa irraa kan ka'e yeroo ammaa dhibeewwan garaagaraatiif saaxilamanii jiraachuu isaaniitu himamaa jira. Gareeleen finciltootaa 9 bulchiinsa ministeera muummee Ahmed kuffisuuf qindoomina uumuufi jedhan. Abuutti TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo dabalatee gareeleen finciltootaa 9 mootummaa Itoophiyaa kuffisuun mootummaa ce'umsaa ijaaruuf qindoomina uumuuf akka jiran beeksisan. Qindoominni humni siyaasaa 9 ijaaruuf jedhan kun galmi isaa hatattamaan mootummaa abbaa irree aangoorra buusuuf mootummaa ce'umsaa ijaaruudha jechuun dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiin himanii jiru. Sana booda qooda fudhattoota hundaa waliin ta'uun hegeree hundaaf fudhatama qabu lafa kaa'uuf mariin ni godhama jedhan. Qindoominni humnoota siyaasaa kun adda tokkummaa humnoota federaalistii fi koonfederaalistii Itoophiyaa akka jedhamu Reuters gabaasee jira. Waraanni waggaa tokko dura humnoota mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti eegale ji'oota dura naannolee Affaarii fi Amaaraatti babal'atee dhaabsisuuf hawaasni idil addunyaa yaalii ijibbaatarra jiru. Qophiin hundeeffama qindoomina humnoota siyaasaa kun kan dhagahame ergamaa addaa US kan gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman waraanni hammaachaa dhufe waliigaltee dhukaasa dhaabuun akka xumuramu yaalii amma dura eegalan itti fufsiisuuf Finfinnee yeroo jiranittidha. Gamtaan Afrikaa biyyootni ollaa Itoophiyaa kaanis waraana kumaata kurnaa hedduu akka galaafate amanuu fi miiliyoonota qeerraa buqqisee fala gochuuf tattaaffachaa jiru. Qindoominni humnoota siyaasaa Ameerikaa magaalaa Washington DC keessatti taasifame jedhame kana keessa kan jiran Abuuti yookaan TPLF waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa biyyaalessa Sidaamaa Somaalee State Resistance adda tokkummaa warraaqsa dimokiraatawaa Affaar sochii dimokiraatawaa Agawoo sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz waraana bilisummaa uummata Gaambeellaa fi paartii dimokiraatawaa Qimaanti. Bloomberg bakka bu'aa tokkummaa haaraa hundaa'u kana kan ta'an obbo Yohaannis Abarraa dubbisee kaayyoon qindoomina kanaa mootummaa haaraa aangoo fi mirga naannolee hundaa kabaju ijaaruu akka ta'e hubachuu gabaasee jira. Hanga ammaatti dhimma kana ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa irraa wanti jedhamee hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa waraana gara giddugala biyyattii siqaa jiru kana dhaabsisuuf dargaggoonni waraanatti akka dulan waamicha godhuu itti fufee jira. Humnoota shororkeessitoota ittiin jedhus akka mo'atus ibsaa jira.
Manni maree nageenya UN dhimma Itoophiyaa irratti akka walgahuuf gaafatame. Manni maree nageenya UN dhimma waraana kaaba Itoophiyaa irratti walgahee akka mari'atu biyyoonni miseensa mana marichaa gaafatan. Ireland, Kenya, Niger, Tunisia, Saint Vincent fi Grenadines biyyoonni manni marichaa walgahee dhimma waraana Itoophiyaa irratti akka mari'atu gaafatan ta'u UN'tti ergama Ireland himee jira. Walga'ichi yoomitti akka waamame ifatti ibsamuu baatus manni marichaa jimaataarraa akka walgahuu malu gabaasaaleen ni himu. Walga'ichi kan waamame tibba waraanni kaaba Itoophiyaa waggaa tokko guute hammaatee mootummaan federaalaa labsii yeroo muddamaa labsee fi lammiileen humnaa fi meeshaa qabaniin gara adda waraanaa akka duulan kakaasaa jirutti. Dippiloomaatonni fi hooggantoonni biyyoota waraanicha akka dhaabu dhiibbaa gochaa kan jiran yoo ta'u kanumaafis jecha ergamaan addaa US kan gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman finfinnee jiru. Manni marichaa walgahii amma waame kana kan taa'u yoo ta'e dhimma waraana kaaba Itoophiyaa irratti yeroo 11ffaaf mari'achuuf deema. Walgahiiwwan amma duraa irratti waraanichi karaa nagaa furmaata argatu irra deddeebiin waamicha dhiyaachaa turus manni marichaa waliigalee tarkaanfii fudhachuu hin dandeenye. Biyyoonni akka Raashiyaa, Indiyaa fi Chaayinaa waraanichi dhimma keessoo Itoophiyaati jechuun mormaa turan. Miseensa yeroo mana marichaa kan taate Ireland guyyoota darban hammaachaa kan jiru waraanni Itoophiyaa daran yaaddeessaadha jettee dhukaasni dhaabbatee waraanichi mariin akka xumuramuuf gaafatte. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni walitti bu'insa mootummaa giddu galeessaa fi finciloota TPLF fi deeggartoota isaa gidduutti deemaa jiru irratti mari'achuudhaaf gaggeessitoota biyya Afrikaa bahaaf Sadaasa 16 irratti waamicha taasisuun Reuters gabaasee jira. Oduu wal fakkaatuun pirezidaantiin Keenya Uhuru Kenyatta waraana Itoophiyaa ilaalchuun ibsa roobii baasaniin lolli kun dhaabbachuu qaba jedhan. Akka Reuters gabaasetti waliin dubbatanii karaa nageenyi waaraa itti argamu barbaaduudhaaf meeshaa isaanii lafa kaa'anii lola akka dhaabaniif qaamolee wal waraanaa jiraniif waamicha taasisanii jiru pirezidaantii Uhuruun. Mootummoonni dhimma misoomaa irratti gamtooman IGAD jedhamus waraanni hatattamaan akka dhaabbatuuf ibsa kamisa baaseen gaafatee jira. Oduu biyya alaatiin Soomaaliyaan qondaalli gamtaa Afrikaa biyyattii gadi dhiisee akka bahu gaafatte. Soomaaliyaan qondaalli gamtaa Afrikaa Simoon Mulungoo guyyoota 7 keessatti biyyattii gadi dhiisee akka bahu ajajje. Mulungoon Soomaaliyaatti bakka bu'aa addaa itti aanaa gamtaa Afrikaati. Sochiilee ergama gamtichaa Soomaaliyaa keessaa qabuu fi tarsiimoo nageenya biyyattiin ala ta'an irratti hirmaate jedhamuun himatame jechuun TV'n biyyaalessa Soomaaliyaa gabaase. Namni miseensa paarlamaa Ugaandaa ture kun karoora hegeree Amisom falmisiisaa ta'e waliin wal qabatee akka ari'ame raadiyoon Risaalaa jedhamu gabaasee jira. Bara darbee Soomaaliyaan bakka bu'aa addaa barreessaa olaanaa UN kan Soomaaliyaa ta'an biyya aritee turte kunis sababa dhimma hidhamuu hoogganaa duraanii Al-Shabaab irratti gaaffii kaaseef ture. Oduu biyya alaa kan biraatiin Tarkiin fayyaa pirezidaantii Erdogan ilaalchisee barreeffama maxxanfaman qorachaa jirti. Kanarratti gabaasa qabna. Aangawoonni Tarkii namoota 30 waa'ee fayyaa pirezidaant Recep Tayyip Erdogan ilaalchisuun oduu burjaajessotaan karaa Tiwiiteraa tamsaasan jedhan irratti qorannoo seeraa gaggeessuu jalqaban. Poolisiin akka jedhutti namoonni qorannoo seeraa irratti jalqabame kunneen barreeffama qabiyyeen isaa dhiibbaa hin taane uumu Tiwiitera irratti karaa haashtaag oolmaas Tarkii keessatti du'e jedhu oofaa jiru. Wanti haashtaag kun yeroo fayyaa pirezidaant Erdogan ilaalchisee shakkiin dabalaa jirutti tamsa'uu jalqabe. Deeggartoonni pirezidaantichaa ammoo suuraa isaa yeroo hojiitti jiru qoqqooduudhaan shakkiiwwan ka'aa jiran kana busheessuuf yaaluutti jiru. Namoonni siyaasaa mootummaa pirezidaant Erdoganiin morman yeroo baay'ee waa'ee fayyaa pirezidaantichaa gaaffii yeroo kaasanii fi olola qabatamaan taane waggootaaf oofan ni dhaga'ama. Umuriin isaa yeroo ammaa ganna 67 kan ta'e pirezidaant Erdogan bara 2011 keessa marrumaan gara gadiitti wal'aansa baqaqsanii yaaluu taasifatanii ture. Erga bara sanaatti pirezidaantichi gabaasaaleen dhibeen kun kaanserii ta'a jedhamuun shakkamu si'a baay'ee haalaa turan. Torban kana keessa shakkiin miidiyaa hawaasummaa irratti akka haaraatti ka'u hordofee aangawoonni paartii biyya bulchaa jiru paartii haqaaf misoomaa AKP hojiiwwan pirezidaantichaa maxxansaniiru. Gaafa roobii pirezidaant Erdogan waggaa 19ffaa paartiin isaa aangoo biyyattii itti qabate kabajuuf sagantaawwan baay'ee magaalaa guddoo biyyattii Ankaaraa keessatti qophaa'e irratti hirmaataniiru. Dursaan kun Istaanbul irraa karaa Ankaaraa dhufaniiru. Fayyaan isaanii haala baay'ee gaarii irra jira jechuun miseensi paartii AKP kan ta'e Ahimad Hamii Kamiiliin barreesseera. Kun osoo kanaan jiru daayireektarri koominikeeshinii pirezidaantii Erdogan Faayireetiin Altuun viidiyoo gabaabaa yeroo pirezidaantichi konkolaataa waajjira isaanii keessaa ba'an agarsiisu Tiwiitara irratti gadhiisaniiru. Michootaaf abdii, diinotaaf ammoo sodaa jechuun barreesse obbo Altuun.
Miidiyaaleen Tarkii akka jedhanitti shakkii waa'ee fayyaa pirezidaantii Erdogaan kan afarfame viidiyoo jimaata darbe yeroo pirezidaantichi suuta deeman agarsiisu ba'ee booda ture. Dhukkubsachuu pirezidaantichaa ilaalchisee hamii wal fakkaatu ji'a darbe dhaga'amnaan qondaalli kominikeeshinii pirezidaant Erdogaan viidiyoo tokko osoo inni kubbaa kaachoo taphatuu qoode. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irra. Daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaa ture qophiilee Shinniigaa hafan waliin turtii gaarii.